durba jaallattu tokko dhabuu manna waan ta'uu hin dandeenye taate waan hin qabnes qaba jettee dubbachuu kee yeroo fi bakki otoo ifan baasin waan hin hafneef gochaawwan akkasiirraa cimsii of eeggadhu. Kennaa kennituufin hawwachuu yaaluun kee kennicha fudhachuuf fedhii isheen qabdu guddisuudhaan xiyyeeffannaa ishee sirraa kaasuu waan danda'uuf yeroo kennaa kennituufitti waan barbaachisu qofa eeggannoodhaan godhi. Kennaa kennuun kee akka ati ishee jaallattu agarsiisuu qofa malee ittiin ishee harkisuudhaaf ta'uu hin qabu. Durba itti dhiyaatte tokko wajjin haftee jiraachuudhaaf yoo carraa argatte yeroo ishee taasoftutti eeggannoo guddaa gochuutu si barbaachisa. Tokko tokkoon dubbii afaan kee keessaa ba'u ragaa madaala isheen si madaaltu waan ta'eef of eeggadhu. Ishee waliin mari'achaa yommuu yeroo dabarsitu waa'ee kee ittiin tamalee yeroo kophaa jirtan dhimma walii haasa'uu hin dandeessanii. Kanaafuu akka ishee waa'ee kee haasoftuuf karaa fi carraa kenniif dhiibbaas irratti taasisi. Yeroo isaatti waan barbaachisaa qofa haasa'i. Bakkaa fi yeroo hin barbaachifnetti mata duree hin barbaachifne hin kaasiin. Dubbii kee keessatti waadaa hin barbaachifne hin seenin. Akkas siif gochuufan ture akkasin siif godha jettee abdii kennu mannaa waan dandeessu yoo ta'e yeroodhuma sana